isaanii qabeenya kenna ka ilmaan Oromoo irraa ajjeesan ka qeerroo irraa hidhan ka abbaa irraa hidhan ka haadha irraa hidhan itti fayyadamuudhaaf hin ta'an. Eeka baqattummaa kolagaltummaa gaafachuudha carraan isaanii biyya itti dheessan qopheeffachuudha. Oromoo ta'a jennee ni gaafannee hin taanuu nuti Daani'el Kibriitii nuti Taammaany Bayyaneetii nuti Biraanuu Naggaatii lakki obboleessoo akkas hin jedhin wanti har'aa kun hin jijjiirama. Miskiina naan jettaami ani miskiina ati qaruuteedha arguuf teessa waan waraanni adda bilisummaa Oromoo godhaa jiru waan ijoolleen asii walloo fi waraanni TDF godhaa jiru osoo dhagarte wallahi miskiina naan hin jettu. Miskiinni sii galee obboleessa kiyya miskiinni sii ka koomantiin arroosu ati waan qunna gariin lafarra jiru maali koo qabda. Suuraa Abiyyii tokkocha OBN na dhufuu dhalatti waan dalagamaa jiru maalitti beeyta. Miskiina sabiyyi dhugaa ati miskiina dhugaa rabbiitti ati miskiina. Maqaan keessan qabatamee deemaa jira. Tokkochi si dhiisuudhaaf hin taa'u. Maal taateeti hin sobame bar waraanni kun dansiin Finfinnee seenaan jiru obboleessoo. Iskittaa bu'aatii harka deemaa jiru. Warra dirree lolaa jiru gaafadhu. Poolisii Abiyyi Ahmad gaafadhu. Akkamitti isin injifataa jiranii gaafadhu. Ati ammoo as jala deemtee ati gowwaa ati qaruutee kiyya guyyaan kee dhumate. Gowwaan kanniintu isin injifachaa jira. Isin qaruutee warra qaruutee hin jettan san. Kanaaf Oromoo Abiyyi Ahmad dhumateefi jira. Shawaa Roobitti qabatamtee Dabra Zeet Dabra Sinimaa kunniin hundi to'annaa jala oole amma booda gara Shawaa giddu gala isaa seenee gaafa waraana adda bilisummaa Oromooti waraanni TDF wal qunnamee akka daganaa walloo kana wali hidhate. Wanni himamu takkas hin jiru. Amma wanti nu barbaachisu warri OMN Zaak Duubeefaa waan bareeda hojjechaa jirtan. Listii warra ummata ajjeesu irratti hirmaate. Warra OPDO keessa ture ummata keenya ajjeese. Gandarraa kaasee aga federaalaatiitti listii qopheessitanii jirtan. Baay'ee bareedaadha. Kantiibaa magaalaa kamiituu yoo ta'e manni irra keessa galaa jiru mana ummata keenyaati. Saameeti, ajjeeseeti, abbaa irraa ajjeesee keessa galaa jira. Wanni isin gootan waan Oromoo biratti hin dagatamnedha. Waan Oromoo biratti dagatamuudhaaf hin teenne gootan. Galatooma. Listii isaanii san nu maxxansa. Gaafa Jaal Gullichi dheengee Finfinnee seene. Gaafa qeerroon adda bilisummaa Oromoo kallattii afraniin Finfinnee seente warri jalqaba tarkaanfiin irratti fudhatamu jara kana yoo baqattummaa kolagaltummaan gaafatin. Qabeenya isaaniis ta'uu gara seeraatiinis ta'uu jarri kun listiin qophaa'ee jira. Ijoolleellee akkasuma qopheessuudha qabdan. Warra Daani'el Kibriitiif sujuudu qophaa'uudha qaba. Amma fakkeenya waan amma dalagamaa jiru yoo ka fudhattan taate dachii asii amma gara naannoo Amaaraa irraa achi deemaa jiranuu fi asiin magaalota amma fakkeenya Gindabaratti asiin Wallagga Afran Boorana keessa dachii bilisa baate kana yoo laaltan Oromoon nama isaan basaasu qeerroo ta'ee qarree ta'ee dubartii ta'ee hunda isaanii qaata dabarsanii waraana adda bilisummaa Oromootiif laatan. Hundi isaanii to'annoo seeraa jala oolanii kuun ammoo warwaate Oromoon tuni fayyaaleeyyiidha. Tokko parsantii dhiifamni godhameefi waraana adda bilisummaa Oromoo kaddamaa jiran. Tokko. Inni kuuwwan ammoo kuun baqatee Finfinnee gale kuun itti gaafatama jala ba'an jiru. Magaalota amma akka Kombolchaa, Kamisee, Dasee amma fakkeenyaaf Axaayye magaalaa kana keessa ilmi OPDO kan jiru. Tajirtus funaanaa jiran akkuma isiniin jedhe dheengaddaa qurxummii keessaa qoree funaanan isiniin jedhemi. Akkasitti funaanamanii qulqulleeffamanii magaalaan amma haga asiin Shawaa Roobitiin ba'utti takkattiin hin jirtu. Kana yoona amanuu dadhabde itti dawwali lakkoofsa uummata keenya walloo fudhadhu maaltu jira gaafadhu. Warra koomantiin ati miskiina naan jettu miskiinni isini osoo hin beekamne nyaachamuuf deemtan isiniin jebaran. Osoo hin beekamne nyaatamuuf deemtanii wanti isinitti dhufaa jiru jaarsummaanii miti bar. Finfinneen ka deemaa jirru maal taatan ijoollee isiniin galuu sila warra bilisiginnaa kun akkam goonee isinii himna jaran. Juusii goonee isin obaasuudha. Nuti gara Finfinnee ka deemaa jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo ta'ee qeerroo bilisummaa Oromoo ta'ee ummanni keenya ummanni walloo dachiisa akka bilisa baasaa jiru jaarsummaadhaan Abiyyii kadhatee yookaan abbichuu hoji'een miti bar. Afaan inni beekuun deebisee fi lubbuu fi takkattii warqii qabu qabsiiseeti bar. Amantaa kana yaa bilisiginnaa. Yoo kana amante kondominiyeemiin ati fudhatte qulfii makiinaa sannatti kennuuf teessaa jechuu kiyya. Mana gabaree keenya keessa ajjeeftee itti fudhatte deebisuuf jirta jechuu kiyya. Hin irraanfatinaa kana xiqqoo mallee nuti jaarsummaan dhufaan jirru bar gara Finfinnee. Allah isiniin galu dubbiin jaarsummaan barkutee bar. Maal taate ati? Kamiseen ka qabatamte jaarsummaanii miti bar. Axaayyeen ka qabatamte jaarsummaanii miti. Gimbiin waraanni adda bilisummaa ka to'ate Shimallis Abdiisaati jaarsummaa ergateetii miti bar. Hojjateeti. Wareegameeti wareegeeti. Lafee isaa itti caccabseeti. Kun sii gala xayyib. Gimbii keessa jiraachuu dandeessi yaa ijoolleen piippi takkattiin teessan.
yoo jiraatte gabbayi basaasi kame gadi bayika xayyib gabbayi mee dachima bilisoomte si gaafadha kottu gabbayi gimbii keessa waan takka dubbadhu way gowwaa namaan jetti miskiinna gowwaa namaan jechuudhaaf waan dalagamaa jiru laala dhiifamni isiniin godhamu yoo jennu sobaa miti dhugaadha kun oromoon takka jira lamaa miti oromoon har'a jirtu shaneedha girrisaadha cululleedha warra akka Jawaar Mohammaffaa shanee jettanii isinii tan kanni warra akka Baqqalaa Garbaa shanee jettanii hiitan kanni warra akka Iskeel Gabbisaa shanee jettanii biyya alaatti abaaraa jirtan kanni warra akka Itti Aanaa Haftee shanee jettanii abaaraa jirtan kanni warra akka Jaal Marroo shanee jettanii abaaraa jirtan kanni warra shanee jettanii addabaabayii irraa ajjeeftan santu dhiifama isinii godhuudhaaf hin teenne mirga keessanii koowwaa jettanii qaruute jettanii ani isin qaruute yoo naan jettan an qaruute ta'uu hin danda'u bar ijoollee dhagaa asinitti maal qaruute naan jetteef an qaruute hin ta'u bar gowwaa ati naan jetteef an gowwaa hin ta'u ani garuu waan agarraatitti hojjechaa jiru itti milkaayaa as ga'e boris itti milkaayuudhaaf deema iftaanitti itti milkaa'uudhaaf deema fuuldurattis itti milkaa'uudhaaf deema ati haga feete gowwaa naan jedhe an gowwaa ta'uu hin danda'u ati haga feete juntaa naan jedhe an juntaa ta'uu hin danda'u ati haga feete shanee naan jedhi ani oromoodha shanee jechuun oromoodha tanuma deebinti yoo ati asirra dhuftee ati ahma qaruuteedha qaruutee kiyya yoo ati naan jettes qaruutee ta'uu hin danda'u qaruutee kasi godhuu fi gowwaa kasi godhu waan ati dalagaa jirtu san takbaariidhaan sinii galee hojii keessantu qaruuteef gowwaa si godha malee ati nama tokko luma kaatee namni sun qaruutee yoo jetteen qaruutee ta'uu hin danda'u gowwaas yoo jetteen gowwaa ta'uu hin danda'u maaliif maal hojjechaa jiraa fi maaliif akka godhaa jiraa maal deeggaraa jiraa fi maal deeggaraa hin jiru adda yoo baafatte gaafa san ati qaruutee yookaan gowwaa jedhamtee uf madaaluu dandeessa jechuudha. Taanuma deebii warra nama arrabsitaniitiif arrabaan numaa fiduu hin dandeessan osoo arrabaan waa fiduu dandeessanii qaata biyyallee balleessitanii Tigraay illee injifattanii waraana adda bilisummaa Oromoo illee balleessitanii Jawaar fa'allee ajjeestanii hundaayyuu dhabamsiiftanii sila akka isin yaaddanitti biyya Daani'el Kibriit taatee bakka isintu keessa burraaqa ture sun hin taane ka isinii ragaa miti isinii kaleessa barahaa Tigraay keessatti Maqalee keessa taa'ee caffaraa turetu har'a Finfinnee keessan marfame kana caala maal barbaaddan warra kaleessa barahaa Tigraay dhaqee Tigraay keessaa Tigraay waraana Tigraay baasee Maqalee keessaa baasee gammoojjii Tigraay keessa lolaa turetu har'a Finfinneetti halkan guutuu tiraafiikii godhanii namni dhuunfaa gadi bahee Finfinnee eega kallattii magaalaa Finfinnee seensinuu irratti meeshaa waraanaa qamadanii sadarkaa kana keessa jirtan jechuu kiyya kanatti gowwaan eenyunni qaruuteen eenyunni re eenyu qaruuteen eenyu gowwaan ufuma keessan gaafadha jechuu kaleessa eessaa lolaa turtan har'a eessatti galtanii ufuma keessan ilaaluu jechuu kiyya kanaaf ummanni keenya ummanni walloo hinjifannoodhaan magaalaa guurattanii magaalaa bilisoomsitan maqaa biltsiginnaa warra dhayatu hunda isaa ceephoo buufachiisa kan olaantummaa seeraa akka yakka isaatiin itti gaafatama fudhatee ummata isaa waliin jiraachuu lakki anaan mallee biltsiginnamaa ka jedhe san isinuun beeytan waan isin gootan isinitti himamu jechuu kiyya dhageettanimi tanuma duubi waan gootan isinuun beeytan kanaan isin hin gorsu isinii galee tanuma Shawaroobitti qabatamte Dabra Zeet Dabra Sinima kiiloomeetira 130tti galte Finfinneen akka amma information Geetaachoo Raddaa Tiwiitariidhaan maxxansetti Abiyyiin Ahmad meeshaa gugurdaa xamadeera dan Finfinnee kallattii maraan kaayoon isaa hin deemu akkuma jedhe san biyya diiguudhaaf kutatee waan jiruuf meeshaa gugurdaa qopheeffatee jira Finfinnee xarafa irratti qophaa'anii jiranii kanas namni xiyyiitii tokkosee Finfinnee butuchuun jiranatti hin fakkaatu siistamii malumaa waraana isaa kana karaa kaafamuudhaaf istiraateejiin irratti hojjetamaa jira sanillee jechuudha kana wanti jiru wanti biraa waliigalatti gara naannoo kana fakkaata Oromiyaa keessa ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo kallattii garagaraati injifannoo jajjaba galmeessaa jira akkuma isin argitan gidaamii keessa waajjira ol aanaa waajjira gugurdaa kana ka paartiin duraan biltsiginnaan keessa fataa jedhaa turan ujoolleen kaleessa dhagaa jala nu jalaa dhokatte taayyeen danda'a jedhaa ture sun nama lamatu dhagaa jala hafe nama sadiitu dhagaa jala hafe lamaan takka dhagaa jala hafte jedhee taayyeen danda'a ittiin ummata gowwoomsaa ture sun har'a gimbii dabalatee magaalota shawaa giddu galeessaa Wallagga afran asiin Guji Boorana kana guutummaa dachii kana bilisa baasanii ummata isaanii tajaajilaa ummata isaanii waliin ummata fudhatee ofitti qabsoo isaanii gara Finfinneetti deemaa jiran jechuudha. Maal jette OPDO'n kaleessa ABO wanni jedhu hin jiru. Nama lamaa sadiitu hafe dhagaa jalatti
ta dhagaa jala jirtu san guurree balleessuu qofa jedhan har'a jaratu dhagaa jalaa bahee magaalaa hunda dhuunfatee waajjira hunda taa'ee ummata isaanii tajaajilaa jiran jechuudha. Jaalalli ummanni ammoo waraana kanaaf qabu gabaasa kaleessa OMN isinii gabaasee fi ka miidiyaa irratti maxxane kam isin argitan san jechuudha. Ummanni ofitti fudhatee bakka isaan gaanitti itti dabalame isin dhugumatti waraana kenna raayyaa ittisa biyyaa kenna Oromoodhaaf maraattan Oromoodhaaf duutan jedhanii ufitti qabanii waliin qabsoo gara Finfinnee jedhu duula gara Finfinnee jedhutti deebi'anii Finfinneetti deemaa jiran jechuudha. Jummaa mubaarak. Kanaafi wanti kaleessa OPDO'n jedhaa turte har'a oppozitii ta'ee dhufe faallaa isaa jechuudha. Tigraay yoo ta'es yatabattanee duuqeeti jedhan. Waraana adda bilisummaa Oromoo nama lama sadiitu hafe dhagaa jalatti haftee jedhan. Ta dhagaa jalatti hafte balleessine jedhan. Waraanni sun har'a dhagaa jala osoo hin taane Itoophiyaa uwwisee jira jechuudha. Itoophiyaa waan jedhamu san Oromiyaa guutuu uwwisee jira waraana adda bilisummaa Oromoo. Waraana guyyaarraa eebbifamu agartanii. Argitanii ijoolleen bilchiginnaa qaruuteedhaan isin aanjaanu gowwaadha. Argitanii miree qaruuteewwan ijoollee qaruute baga agartan. Waraanni isin argitan suni Abiyyi Ahmad aangorra tursiisuuf miti ka qophaa'aa jiru. Isinii galaame. Isinii galuu qaba kunis. Isin qaruuteedha waan taataniif dhima dhageeffadha. Abiyyi Ahmad bilisa baasuuf miti ka iddoo maratti akkana waraanni qophaa'aa jiru. Tigraay keessaa, Affaar keessaa, Beenishaangul Gumuuz keessaa, sabaaf sablammoota garagaraa keessaa waraanni akkanatti leenjii fudhatu kuni Abiyyiin aangorra turee mootummaa Itoophiyaa ta'e itti hafuufsiisuuf ijoollee qaruute. Isinii galeemi ijoollee qaruute warra bilchiginnaati ka qaruuteen nu gowwaadha warri Oromoodhaa dubbatu kuni gowwaa jara biratti. Kanaaf uummanni keenya yeroo dhiyootti injifannoon goolabuu deemna. San malee ammoo mootummaa Ameerikaa waan jedhe dhageettanii humnoonni balaliinsa xayyaaraa godhan kallattii kamiinuu of eeggannoo godhuu qabanii. Gadi siqanii balali'uun qabanii ol fagaatanii balali'uu qaban ka jedhu Finfinnee keessaa wayita baafataa jiran maatii ummata isaanii waan akkasiisan uf eeggannoodhaan akka irratti dalagamu Antoonii Bilinken ibsa kennee jira. Ammoo yoo haala kanaan Itoophiyaan kan itti fuftu taates Itoophiyaan carraa battanuu irrallee ga'uu mala ka jedhu sanis BBCdhaaf ibsa kennanii jiru. San dabalatee ammoo jaarsummaan Abiyyi Ahmad akkuma itti fufetti jira. James Feltimaanii fi Obasanjo namichi jedhamu namichi mootummaa Naajeeriyaa duraanii kuni olii ka Obasanjoon Finfinnee galanii jiru guyyaa har'aallee jechuudha. Akkuma beekamu ka Ameerikaa yaanni keessan maali jedhanii gaafannaaniin Abiyyiin Ahmad aangoo gadhiisuu qaba Dammaqaa Mokonnon mootummaa ce'umsaa hundeessuu qaba ka jedhu Ameerikaan Abiyyiidhaaf gaafii dhiyeessitee gaafii san ammoo irratti walii galuu hin dandeenye garuu dirqama wanti ta'uu deemu sanuma. Dammaqaaf Abiyyiin garuu garaagarummaa qabannatti hin fakkaatu. Maaliif yoo ta'e Dammaqaanis Abiyyiinis biyya san keessa mootummaa ce'umsaa hundeessuu hin danda'an. Sababiin isaanii yakki isaanii tokkuma. Walumaan mari'atanii waa balleessan wanni Abiyyi qofaa galchanii dubbii Abiyyiin qofti addatti badii qaba jedhamee Abiyyi qofatti muramuuf hin jiru. Dammaqaanis hundi isaaniitu achi keessatti Abiyyi waliin qooda bayataa turan. Maaliif Abiyyiin qofti yakkamaa ta'ee argama? No. Maruma isaaniittu wajji hojjate. Haga gandaatittuyyuu jaalataniiti ka godhan. Kantiibonni magaalaa garaagaraa jaalataniiti. Wanni Abiyyi qofti kophatti yakkamaadha. Isa qofa biyyaa bahuu qaban an akkasitti san hin fudhadhu san. Hundi isaanii balleessan. Hundi isaanii dalagaa uummata miidhan. Waliin gorsine wal dhaabbachuu hin dandeenye. Kanaaf Abiyyiin qofti kophatti biyya gadhiisii ati aangorraa bu'ii inni kun ceesumsa uummataa ijaaru no. Dammaqaa Mokonnon waan akkasii hin danda'u. Gochuus hin danda'u. Garaagarummaan inni Abiyyiin qabullee hin jiru jedhee amanaa jechuu kiyyaa. Amma haasaa kiyyatti haa dhufu. Tana keessa isinii babbahee isinii tuttuqee yoo gara giddugaleessaa seenee waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraanni Tigraay wal qunname gabaasni hin hafa jedhee yaada. Sababiin isaa magaalaa kana jirraan hin himamu guutumatti aga shiftaan seeratti dhiyaatutti jechuudha. Suni waan akkasiiti waan gara fuulduraatitti itti deemamu jechuudha. Amma wanti ta'aa jiru mootummaan naannoo Oromiyaa mul'isa Abdiisaa moo maal jedhamu itti aanaa kominikeeshinii poolisii federaalaa haasa'a Dammaqaa Naggaasaati moo maal walii godhe gaazexeessaa OMN duraanii waliin haasofni inni godhe tokko haasaa nama ajaa'ibu. Araaramuu qabna ka jedhu fidanii jiran ammallee lammaffaa ta'uudhaaf dhufan ammas. OPDO'n ammallee lammaffaa ta'uudhaaf dhuftee jirti. Namichi sun maal jedhee Oromoon saba guddaadha. Oromoon saba kabajaa qabu. Oromoon eenyumaa olittuu biyya kana keessatti waa hundaa jijjiiruu saba danda'u. Amaaras ta'ee Tigrees ta'ee hirkattummaa maaliif nu barbaachisa jaratti? Nuti akka Oromootitti uf dandeenyee maaliif jiraachuu dadhabne
ka jedhu haasaa isaa keessatti kaase. San qofatti hin dhaabne ani araaratti amanaa jedhe. Araaratti amanaa Oromoon walitti araaramuu qabaa jedhe. Laalime waan qal'aalii miti. Oromoon walitti araaramuu qabaa jedhe. Oromoo tamtu walloolee isa jedhu gaafadhaa nama isa. Oromoon inni walitti araaramuu qabdi jedhu tuni Oromoo tami. Waggoota 3 dabran kana keessatti 2020 irraa kaasee 21 kana waan tayaa ture hin argine. Itti aanaan komishinii poolisii federaalaa kun ilma Oromooti gurbaan kun. Waan kanan agarre moo har'a gaafa dubbiin isaanii dhumattee addunyaan abiyyiidhaan ol ka'ii biyya gadhiisii bahi jettuun araarri maaf barbaachise? Oromoon saba guddaadha jechuun maaf barbaachise? Oromoon walitti araaramuu qabaan maaf barbaachise? Oromoon wallolte hootame. Eenyuuf wallole jedhan beeytanii isin Oromoo wallolte beeytanii? Yoo beeytan naaf hima. Oromoon isaan jedhan tamita wali araarsuu barbaadan. Jawaar Oromoodha. Jawaarii wallollee jirraanu hidhamtoota siyaasaatiin lola qabna hin qabnu. Waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin wallollee qabna hin qabnu. Baay'ee waliin araarsuu barbaadan OPDOdha jechuudha. OPDO fi ummata Oromoo walitti araarsuu barbaadan. Maalirraa dhufe kun? Yeroon isaanii dhumeera. Biyyi jijjiiramaa jirti. Humnaan ta'ii tolaan ta'ii mootummaa ce'umsaatti kaa'amuudhaaf deema. Bakka kana keessatti ammas Oromoo gowwoomsanii ana liqambara Oromoo jedhanii itti aanaa Oromoo jedhamee muudame jedhee dhufe Oromoo cabsuudhaaf ammas lammaa sadaffaa nu qopheessuudhaaf kana jalqaban jechuudha. Sunarra hin danda'amu. Ani jala sararee isinitti mala. Araarri amma booda OPDO waliin godhamu hin jiru. Takka yoo dandeessan shanee balleessa. Hunda isii dhabamsiisa. Yoo dadhabdan ufii keessanii baduu. Araarri takka hin jiru. Isinii ta'a dubbiin. Isinii ta'a ijoollee bilxiginaa arraba dhiisa. Amma bakka arrabaa bira hin jirru. Yoo dandeessan nu balleessa. Shuuf. Kuni waan dhiirri namaan jettu isiniin jechaa jira. Yoo dandeessan nu balleessa. Komantiin osoo hin taane dhaqaatii warra shanee itti amantan hunda isaa manarra deemaa Oromoo hunda gadi yaasaa maashinatti naqaa gubaa balleessa. Bakka san hin dandeenyetti ufii keessanii karaa goruu qofa carraan isin qabdan. Tanaan alatti har'a dhufee tokko ani Oromoodha Oromoo wajjin rakkoon qabu Oromoon saba guddaadha. Saba guddaa san keessaa meeqatu makiinaa fudhatee nu gurgurate. Oromoo isin nutti himtan keessa artistii meeqatu miiliyoona takka fudhatee nu gane. Hayyuu aktiivistii meeqatuyyuu mana kondominiyeemii fudhatee Oromoo irratti sirbe. Artiivistii fi aktiivistii meeqatu kondominiyeemii fi birrii fudhatee hayyuu Oromoo diqqeesse. Jara kana waliin araaramna hareenu tayyib. Kaleessama araara nun gaafatina gaafa Jawaar hidhamee Oromoon Jawaar beelaan du'aa jira guyyaa 40 qooqa taa'aa jira jedhan san cuukkoo nyaachuudhaaf beelayeetii miti jechaan turre Jawaariin. Har'a nuun araaramuu barbaaddu no hin jiru waan akkasii. Dandeettan qawwee keessaniin xumuruu dadhabdan karaa goruu. Hin jiru araarri dhugaa sitti OPDO. Oromoon hundi waan kanarratti nu dura dhaabbachuu hin qabdan. Hayyoonni Oromoos kanarratti tumsuu qabna. Diyaaspooraan Oromoo kanarratti tumsuu qaba. Biyya keessa ka jiru qeerroo qarreen Oromoo kanarratti tumsuu qaba. Hayyuun Oromoo kanarratti tumsuu qaba. OPDO yoo dandeesse warra shanee jettee itti amantu hunda balleessuu yoo dadhabde karaa goruu. Sinii galee jiran yoo nama hunda shanee jettanii itti amantan balleessuu dandeessan Oromoo hunda jechuun balleessa. Bakka dadhabdanitti carraa biraan qabdan araarri hin jiru. Nuti amma booda warra makiinaa fudhatee birrii Abiyyi Ahmad fudhatee kondominiyeemii fudhatee Oromoo irratti dalagaa ture wajjin araarama hin qabnu. Carraan isin qabdan seera dhiyaachuudha. Abiyyi Ahmad irraa kaasee Shimallis Abdiisaa dabalatee Taayyee Danda'aa Hangaasaa Ibraahim aktiivistiidhaami. Jaafar Yusuf. Jaafar Yusuf jedha. Warra hunda isa Jaafar Aliiti moo eenyuun gurbaa kana ka amma Jawaar waliin ture Jawaar gane kanni. Jarri kuni mataa dubbii maaliif maqaa isinidha? Jara kanaa dhiifaman godhu. Saaliyaa Saamiitii dhiifaman godhuwan. Caalaa Bultumeetii dhiifaman godhuwan. Seeraan gaafatamuudha qaban. Oromoo ajjeesuu irratti, Hacaaluu ajjeesuu irratti, Hacaaluu irratti sirbuu irratti. Kana malee wanti Oromoon barbaadu Oromoon saba guddaadha, saba bal'aadha, kaleessa nuun fayyanne irra boodas nuun fayyadu. Miskiina ofiin sobinaa kanaan.
Oromoon saba guddaadha saba bal'aadha jechuun kaleessas nuun fayyanne har'a boodas nuun fayyadu. Saba guddaa kana keessa warri qunna garii qabu warruma har'a waliin dhaabanne kana jaalattanii jibbitanii warri Oromoo fayyadu warruma har'a isaan shanee jedhanii girrisaa jedhanii culullee jedhanii ati ilma shaneeti jedhanii kophaa kophatti baasanii Imaanu'eel Wandimmoo addabaabayii irra shugguxii mormatti fannisanii warra ajjeesan san nuti jaruma san keessaa tokko jaran. Haati isaa isa awwaalachuu dhufnaan haadha isaallee achitti waan isaan godhan hin beektan. Jara kanaan waliin araaraman qabnu yoo danda'an akkuma jalqabaniin karaa nu qabuudha. Yoo waraana adda bilisummaa Oromoo injifachuu danda'an haa injifatan. Yoo dadhaban ammoo carraan isaan qaban takkattiin sallafanii mana hidhaa seenuu qofa. Yoo mana hidhaa seenuu hin barbaannu jedhan biyya gadhiisuu isaanii qofa. Bakka tana filadhaa ka'a kotta araarri takka hin jiru ana akka kiyyatti Jawaar Muhammadii akkanatti galgalaa ganama isaaf jecha imimmaan gannaqee booyu kuni har'a gadi baasanii Oromoo kalas tatarte tahafte caala yoo naan jedhe abaddan Jawaar irratti illee duuluu jalqaba malee hin deebi'u jala. Kuni ejjannoo kooti. Yoo Jawaar Muhammad har'a OPDO'n gadi baastee lammaffaa gootee nutti fidde hin fudhadhu'an. Halkan takkan bulchan waan ta'eef deebisanii hidhuudhaaf. Halkan takkan bulchan waan ta'eef deebisanii ganuudhaaf. Haga lafa qabatanii haala mijjeeffatanii si gananii qofa Oromoon saba guddaadhaas hin jaan. Kaleessa saba guddaa turre maa nu diqqeessitan tayyib. Yaa dammaqaa naggaasa warra OMN ganee gale saba guddaa ta'uu har'a garte gaafa Tigraay dhuftee Shawaa Roobitti qabattu Oromoon saba guddaa ta'uun si mul'ate. Gaafa Marroon dhufee gimbii to'atee asii galeessaa hunda dhadhahee baasee asii Wallagga Guji Boorana kana xaragee Finfinnee jalatti galche Oromoon saba guddaa ta'uun si mul'ate. Kaleessa shaneedha jechaan turre. Oromoota mitti araaramuu barbaadda. Jawaarii hidhaa jiru moo Marroo bosona jiru moo ofuma keessanii achi wal loltan yoo ofii keessanii achi wal loltan araaramaa daddafa. Isin warri achi jirtan yoo waan waliin araarama yaaddan taate sun hin jirtu. Marroo waliinis Jawaar waliinis ilmaan Oromoo diyaaspooraa jirtu ilmaan Oromoo waliinis hin danda'amu. Ayhonim hin ta'u lammaffaan amma boodan dhufu. Jawaar lammaffaa ta'uu hin danda'u isin warra nu ajjeesaa ture dhiisi. Dhugaa siif himaan. Ciniinnadhuu qabi Marroo dirriba. Marroon ciniinnatee si qabee jira. Jaal Gammachuu abbooyyee ciniinnatee si qabee jira. Si duuba deebuudhaaf hin taa'u. Oromoon har'a humna gahaa qaba. Humna kararraa hin qabu. Si galee OPDO. Hin taatan lammaffaa amma booda OPDO lammaffaa taatanii Tigraay fi isin ergamtan. Kunis waadaadha. Sanis Marroon akkana jabeessee qabaa jira laa. Akki isin carraa deebitanii Tigraay ergamuu isin arganne akkanatti cuunfee qabaa jira Marroo. Ummanni Amaaraa guutuun isaa Tigraay waliin harka kennate Tigraay waliin dhaabanna jedhanii walii galan lola irrattuu hirmaachuu jammara. Sitti maa dhugaa yoo barbaadde ummanni Amaaraa dachii to'atamte hunda keessatti leenjii fudhatanii Tigraay waliin abiyyi waraanaa jiran. Isatu kana maraan nu ga'e isatu xilaata waliin nu godhee nuti ummata nagaati jedhanii ummanni Tigraay leenjii kennee fi ummata Amaaraa lolchiisaa jira. Dhugaa siif hima OPDO dhiifama siin goonu. Yoo dandeessan akkuma isiniin jedhe maqaa shanee jettanii jalqabdan kanaan xumuratti nu gootanii Oromoo Boorana, Oromoo Arsii, Oromoo Wallagga, Oromoo Baalee kutaan machal godhaa fi dhaadachii badheetti hambisaa deema. Yoo dandeessan. Yoo dadhabdan ammoo yookaan biizaa keessan fudhadhaa kun gara Awurooppaa, kun gara Keeniyaa, kun gara Yamanii, kun gara Eltiraa ka'aa bayaa biyya keessa. Bakka san hin gooneetti carraan takkattiin tanarraa yoo isin hafte sallaftanii mana hidhaa seenuu qofa sallaftanii silfiidhaan caalaa bultumee artistoota kaleessa nutti sirbaa baatan hunda keessan ka Hacaaluu Hundeessaatti sirbaa baatan hundi keessan tartiibatti galtanii mana hidhaatitti guuramuun alatti Oromoon takkattiin dhiifama isinii gootu hin jirtu. Yoo jiraatte ammoo warra Hacaaluu gane sunis isinii galaame warra Hacaaluu gale Oromoo laal Jawaar caala jaalattu nama sa'atii kanatti hin beekna jaalala Oromoon Jawaar hin qabu. Warri biyya keessa jirus diyaaspooraan Oromootis wallaahi billaahi hin kakadha. Yoo Jawaar Muhammad edana dhufee ani kalas dogoggoree jira Abiyyiin Ahmad jara kana gara hin qabnu tatarte gundoo hafte guddoo nuun jedhe san wallaahi billaahi dura dhaabbadha abaddan sin dhageennu malee nagaa takka fiduu hundaa'u innus Abiyyiif adda balame seenaa ofii xureessu yoo ta'e malee lammaffaa ta'ee nam tokko dhufuu hin danda'u. Nam tokko an asirratti ergaa qaba uummata Oromooti. Wal dura dhaabbannaan akkan argamne maal jechuu barbaadeeti tokko dhufee Shimallis Abdiisaa Oromoo dhiifama jedhee isin kadhate jara na bakkaa dhaabadhaa no hin jiru wanni akkasii. Shawaa Roobit eegati geette dhaabadhu siin jedhanii bar. Eegati dhuftee Finfinnee marsitee gindabaratti kuttee asiin gidaamii to'attee giddu galeessaa waraanni Marroo achiin Finfinnee jala galee Amboo seene Shimallis dhufee dhiifama gaafate ati Oromoo akkami gaafasan.
Gaafa Tigraay keessatti baraa keessatti waraanni Tigraay lolaa jiru maa dhiifama nuun gaafatin. Gaafa sannu Oromoon tokko maa nuun hin jedhin. Oromoon saba guddaa jechuun hin amanna kana. Garuu saniin nu gowwoomsuu hin danda'an. Tokko taanaan nu gowwoomsuu hin danda'an. OPDO waliin tokko hin taanu nuti. Carraan isin deebitanii ergamuuf qabdanis isin jalaa cufatee jira. Eenyus isin jalaa cufe? Hayyuu siyaasaa jeneraala lolaa Jaal Marroo Dirribaati. Akkam godhee waraana Tigraay walii galuudhaan hayyoota Tigraay hoggantoota mootummaa Tigraay Dabratsiyoon dabalatee Geetaachoo Raddaa jara kanaan walii galee akka Abiyyi Ahmad dabalatee Shimallis Abdiisaa dabalatee takkattiin keessan lammaffaa TPLF yookaan Tigree taataniitiin akka kaleessa OPDO lammaffaa taatanii muudamtanii akka isin Oromoon balleessineef kana dalage Marroon Tigraay walii galtee biraan qabu bara. Walii galteen Tigraay fi waraana adda bilisummaa Oromoo jidduu godhame tanuma. OPDO lammaffaa deebitee Oromoo jala gargaltee Oromoo akka ergachuu hin qabneef qondaalota Tigraay ol aanoodhaan walii galame. Takkattiin keessan mistira jalaan dhuftanii wayita isin Dabratsiyoonii mari'attan informeeshinii hundi Marroo bira jira. Wayitii isin harka garaa jalaatiin Geetaachoo Raddaatti dawwaltanii nuti isin ergamuudhaaf qophoodha jedhee addisuun araggaa dawwalu ergaan sun martii Marroo bira gahe. Wayitii Shimallis Abdiisaa asiin bilbilee Geetaachoo Raddaatitti maal jarana nu kaleessallee isinii ergamaa turre waggaa 27 isinuma dalagaa turre kottaa ofin nu dabala qaata Marroo bira gahe informeeshinii. Maaliif godhame kun taphatti isin fakkaata wannummaan isin maraachee walii galtee TDF fi waraana adda bilisummaa Oromoo irriba isin dhoorge maa inni carraan takkattiin isin qabdan carraa ergamuulleen argattan amma booda holol biyya gadhiisu yoo biyya gad hin dhiifnu jettan gaafa qabamtan olaantummaa seeraa jala ooltanii akka yakka dalaydanii akka badii keessaniitiin itti gaafatamuudha. Isaan kan isin adabu anaa miti warrumarra isiniin lolaa jiru isin adaba. Oromoo yakkamaan beeka yakkamaan kana yakkamaan kana yakkamaan kana yakkamaan kana nuti yaada kennuu qofa. Oromoo waan isinirraa barbaadu murtii isin kennanii isin adabuudha. Yoo sammara nu jettan baasaabora kee guuradhu fiizaa kee guuradhu biyya gadhiisi. Karaan kee bana har'a sana siin jedha laal OPDO ani tala qofa sii dhaama si waliin araaramu hin barbaadu. Si wajjin araaramurra yoo bilisummaan dhufuu miti waggaa 150 biraan haa gaafatan. 2018 isin kenninee nu diddaniirra. Jawaar faa hiitanii bar warra Tigree caccabsee butuchee lafaan ga'ee hoodhaa jedhee aangoo isin kenne ati eessatti jijjiirama kana keessaa bu'aa qabdan milishaa kennatu bilisa nu baasettanii Jawaariin fuutanii hidhaa seensiftanii kophaa keessan taggalaan turre har'a araarri isin fiddan eessa jira hin jiru sun. Dhaga isitti maal bilisummaa dhabuu miti waggaa 150 amma dabalataan 200 nutti haa kennan. Isinitti dabalamnee isin waliin deebistanii nu nyaachurra waggaa 200 obsaan eeggannee qabsoo kana itti fufnee 200 yoo nu fudhate waan barbaanne san galmaan ga'uun nurra jira malee Shimallis mootummaa naannoo Oromiyaati isatti siquun nu fayyada. Taayyeen danda'a akkas ture isatti siquun nu fayyada. Abbaan duulaa akkas ture itti siquun nu fayyada. Adaanechi kantiibaadha. Ara wanta akkasiin fayyaddu. Jiraasi awwaaluu alatti boolla qottee gassii fageessuun alatti si galaami wanta akka wanni si fayyadan hin jiru jarri kun wanna takka warraa caaluu dhabamsiisee Laamroot Kamaal birrii 5,000 gabbaasu bar jarana mucattii Hacaaluu Hundeessaa nama ajjeese beektu mucattii Hacaaluu waliin teettee eenyu akka Hacaaluu ajjeese rasaasaan du'ee fi dawaa nyaachisanii ajjeesanii fi bakka kamitti du'ee intala beektu birrii 5,000 gadhiifne jaan nama gana si tuffatu wajjin araara teetta Oromoo rabbii jedhi elasitti mala saduma yoo gabrummaan nutti lallabamte waggaa 200 ganaa kana booda qabsoofnee bilisummatti dhufna malee waggaa 200 biraa 150 gabroomne beeki. Abiyyiin Ahmad nu gabroomse waliin 150 gabroomne. Dabalataan 200 natsaa yoo nurra kaayame taaggaluu nurra barbaachisa. Waan Marroon jalqabe kana tumsinee fi galmaan ga'uu qabna. Kanarratti walii haa gallu. Sakandii takkaaf OPDO waliin araaran goonu. Sakandii takkaaf. Namni fedhe waa'ee Oromoo keessa seenuu hin danda'u. Sheeyni fedhe qeeysiin fedhe. Dubbiin teena dubbii lafeeti jedhan. Dubbiin Oromoo muramtee dhumatte. Awwanni isinii dhaamu ijoolleen teenna garaa laafuu kana jabaattan. Yoo har'a dhufee Shimallis waa jedhe bor kana dura dhaabatee dhiisi bakka Ahmad dhiisi bakka dhiifama gaafattee jarattiin akkas wanni jedhu hin jiru. Dhiifama gaafachuun hin dalagu. Kaleessa 2018 dhiifama goonee fi isa dhumaa irratti Tigraay maal isin ajjeefnee isin agarsiifna nuun jee Abiyyiin Ahmad. Akkanaaf jiran 2018 dhiifama gootanii fi kaleessa yoo isin ajjeefte Tigreen har'a bifa haarawaan ajjeefnee isin argisiifna. Shugguxii morma irratti fannisanii mucaa kottaa Oromoo gadiyaa shanee qabnee gayyaa amarti keessan jedhaniini kun olaalaa jedhaniini addabaabaa irratti kallachatti rasaasa roobsan. Maal jechuu isaaniiti beektanii?
akkanatti sodaachifne isin bulchinaadha. Hin taaneef ka du'e seenaa dalage saba kanaaf wareegame nama akkanaa kana ganuu barbaaddanii jara kanatti araaramuu barbaaddanii Tigraay isin ajjeefne nutu ajjeese isin argisiisa akka itti nama ajjeesan isin barsiifna jaaniini magaalota tokko keessatti ilma namaa ajjeesanii shaneedha jedhanii kalafarra gottotanii dhagarreessin summarti galmooyte seenaaf kaayamte bar nu keessaan jiine nuti gowwaa miti akka keessan lafa jirti wanni marti nama ajjeesanii shaneedha jedhanii lafarra gottotantu jira suni Oromoodha beeki maaliree araarri har'a dhufe Oromoon saba bal'aadhaan eessaa dhufe har'a Oromoon saba xiqqaa namni hin jiru bal'aa ta'uu osoo beektanii kaleessa nutti fayyadamtan har'a gaafa waraanni dhufee shawaa roobitti to'atee asiin kun Oromiyaa kallattii maraan to'atee Finfinneen qalabatii keessa galtutti nuti saba guddaadhaa Tigraayitti sin ajabnu Amaaratti sin ajabnu xayyib shanetti hoo hajamtanii laata girrisatti hajamtuu laata hayyoota hidhaa jiranitti hajamtuu laata saba guddaadhaa isin sabni guddaan taa'ee mafaa bar taa'ini guddaan abbaa duulaa gammadaa Adaanech Abeebee Addisuu Araggaa Alamuu Simee Awwaluu Abdii saba guddaadha jarri kun Oromoon saba guddaa dhufte ka bakka kanuma wanni gizee mara nu gowwoomsinu sa bakka dhufee jira abbaan duulaa gammadaa dhufee saba guddaa Oromoon saba guddaa Adaanech Abeebee akka godhataa dhufte nuti saba guddaa maaliif si fayyadamu gaafa dubbiin dhuftee tushaan morma dhayatamu na baraarisiin jaan gaafa tushaan mormarraa hiikkate boolla sii qotanii yoo fedhan Tigree ta'anii yoo fedhan Amaara ta'anii si awwaalu maa Oromoo taatanii nu bulchina Abiyyi Ahmad Oromoo taatee maa nu bulchin guyyaa takkaaf guyyaa takkaaf waan guddaa siin hin jedhume guyyaa takkaaf Oromoo taatee maa nu bulchin hin dandeenye ka Daani'eel Kibriit taatee nu bulchite yeroon kee dhume Adaanech Abeebee Oromoo taatee guyyaa takka maa nu hooggani Shimallis Abdiisaa Oromoo taatee guyyaa takka maa nu hooggani har'a saba guddaa jechuun sima qofa kanaaf jarana wanni araarri piippiin ittiin deemaa jirtu kuni kana caalaa jabaatee dhufuudhaaf deema kana caalaa araaraaf jedhanii gadi bayanii odeessuudhaaf deeman gurri keessan cufaa ta'uu qaba Oromoo milishaa fedhan sallafsiisanii sangaa fedhan abbaa fedhan irraa guuranii nyaachisanii lolatti oofanii dubartii shaappii dalasiisanii lolatti oofanii jaarsa lolatti oofanii barsiisaa lolatti oofanii nu waan ilaallatu miti Oromoon akka Oromootiitti akka kaleessa ijaarametti qabsoo isaa finiinsuudha waraana adda bilisummaa Oromoo waliin dhaabatee taaggaluudha waggaa 200 jechuun waan taphaatii miti OPDOtti dabalamurra amata 200 qabsaa'uun naa caala haga lubbuun tiyya jirtu qabsaa'ee gaafa du'e warana duubaan dhufu dabarsee du'uu naa wayya ila wallaahi dhaamsa kiyya isa dhumaati OPDO waliin araaramurra waggaa 200 qabsaa'ee finisoomee gabroomee achi booda dhaloota na duubu dabarsee keessaa galee gaafa sanna awwaaltanii halkan takkallee yoo waan dubbate jettan seenaa san narraa dubbattu antana qofa isiniin jaa saniin gara kaanitti sakandii takkaaf OPDO waliin araarri hin jiru sakandii takkaaf ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoollee kanan gootan jedhee yaadu hayyoonni Oromoollee kanan gootan jedhee yaadu yoo kana gootan lammaffaa sadaffaa nu nyaattan gaafa san nuti waliin hin jiru nama meeqatu yaada an jedhe kana fudhata yaanni kee sirriidha warri jettan lakkoofsa takka tuqaame sirrii jirtaa warri jettu lakkoofsa takka naa tuqi wanti biraa wanni barbaachisu takka illee hin jiru yaanni kun sirriidha bifa kanaan wal qopheessuu qaba Oromooni Oromoo irraa wanti eegamu OPDO amanuu dhabuudha deebisee OPDO nun gurguru warri jettu raqama takka barreessii tiris gaafa san Oromoon waan barbaadu argata gaafa san waan barbaadnutti baanaa jechuudha yoo kanan goone yoo atis garaa hirte yoo anis garaa hire lakki kalas dhiifama gooneeti kakaleessa tarte jarri dhufanii achi fuudhanii ministeera barnootaa godhanii Biraanuu Naggaasitti muudu jechuudha ministeera barnootaa afaan Amaariffaa kutaa tokko haa jalqabuu siin jedhan jechuudha kana waa'ee araaraa irratti dhibbatti fudhataman qabu Oromoon teettee jara kana waliin fudhattus mari'attus araara gootus hin jirtu gurratti isin calawu tana galatooma warri nafaana jirtan warri yaannan jedhe kun isinii ta'e kanuma qabsoon karaan marroollee kanuma jedhee yaada karaan qabsaa'ota Oromoollee kanuma jedhee yaada karaan hayyoota Oromoollee kanuma jedhee yaada waggaa 200 jechuun taphaa miti waggaa 200 nutti fudhachuun wayya Shimallis Abdiisaatiif dhiifama goonee deebinee caburra abbaa duulaa gammadaati dhiifama goonee deebinee caburra 200 amat gana taaggaluu waggaa 200 jechuun ka gabrummaati miti bar ka qabsoo amma irra jirruu kanatti fufuudha malee gabrummaadhaaf nama tokko jala kuftee gabra ta'uu miti waggaa 200
qabsoo kanatti fufsiiftee yoo 200 si gaafate waan barbaaddutti bahuu caala jechuudha. Taphatti isiniin milkeessine taphatti yaada kana isiniin finne waan amma torbee kana keessa dhufuudhaaf deemu kana gaafa dachii naannoo Amaaraa keessaa waraanni bahee Finfinnee jalatti seenee akka gaafa dheengadda daseef kombochi qalabatii jala seente jedhan gaafa san dhufe OPDO'n Oromoo miila jala kufuudhaaf deemti. Gaafa san ammoo Oromoo no isin laalla Oromoo mee nama ta'uu keessan barana isin laalaan dhugaa sitti malaa siyaasa baranaa keessatti wallaaluuf ta'en ilmaan Oromoo nama ta'uu keessan barana isin laalla barana isin dhugumatti ilma namaatii bineensa adda nuu baati. Yoo dhugaa OPDO'tti amantan namni isin gabroomse tokko illee hin jiru. Amaaras ta'ee Tigrees ta'ee nam tokko namni isin gabroomse hin jiru. Harka keeti. Tanuma waa'ee jaarsummaa irratti tana isiniin jechuu barbaada. Inni biraa hayyoota Oromoo walgayii idil addunyaa jedhamee dheengadda qophaa'ee ture. Ameerikaa keessatti Profeesar Iskeel Gabbisaa itti aanaa haftee dabalatee yeroo geessee uummanni Oromoo seenaa jinjuma nama 1000 achirratti hirmaate. Gara toora Skype illee warra achirratti hirmaatan hedduutu jira. Oromoo waan akkasitti himu ati waan takka waan sirrii harka qabda. Lolchiisaa waraanaa eenyuun raayyaa ittisa biyyaa kee eenyu woboodha. Hayyuun siyaasaa keetii yeroo kanatti siyaasa keessii oofuu danda'u. Kakalee sarraa kaasee hagarraatis si waliin dhaabataa jiru. Kakalee sarraa kaasee hagarraatis si falmaa jiru. Ka guyyaa takka OPDO ta'ee hin beeyne. Ka guyyaa takka Oromummaa isaa irraa sakandii takka fuula jijjiiree hin beeyne eenyuun ni beeyta. Ka guyyaa takka birrii OPDO kiisii isaan seenin. Ka guyyaa takka birriin OPDO kiisii isaan seenin. Saba kanaaf qabsaa'uu malee, saba kanaaf dhama'uu malee, saba kanaaf burjaaja'uu malee beeyta eenyuun hin beeytan. Nama isin beeytan si ajaa'iba sitti himuu dhufeera. Nam tokko ajajaa waraanaa lolchiisaa waraanaa hin qabnaa gara siyaasaatiin nama hin qabnu jetta. 1000 qabda. Oromoon 1000 qaba. Biyya keessaayis biyya alaatiis hin jira namni Oromoo jaalatu. Ka Oromummaa isaatitti amanee gubata isaa qabatee gubataan jiraachaa jiru 1000 jira. Biyya keessaa biyya alaallee. Sinii galee kanarratti waan siin jechuu barbaadu jira. Marroon lolchiisaa kenna. Ajajaa waraanaati. Jeneraal Marroodha. Itaamaajoor Shuumii Marroodha. Gaafa bilisoomnes ajajaa waraanaa ol'aanaa waliigalaa Oromoo yookaan akka bakka Biraanuu Juulaa kana ta'ee argamu barbaanna. Yoo Oromiyaan bilisoomte bakkuma Jaal akkuma amma Biraanuun Juulaa jiru tana Marroo bakka sanii barbaanna. Garuu pirezidaantii nu barbaachisa. San ammoo gaafa bilisoomne 1000 nu keessa jira. Namni mootummaa ta'ee nu bulchuu danda'u. Hayyuu 1000 qabna. Ka barate barumsa isaatiin gahaa qabu. Ka Facebook irraa osoo hin taane qabatamaan baratee sartifikeeta digirii isaa waliin eebbifamee ka lafa jiru hayyuu 1000 qabdi Oromoon. Hin shakkiin saniifillee amma wanni ishiitti himuu dhufe maali? Namni gaafii akkanaas gaafatu jiraachuu danda'a. Lolchiisaa waraanaa Marroo qabda. Hayyuu siyaasaa eenyu qabda kasiin jedhu sin dhabamu. Nuti 1000 qabna. Fakkeenyaaf Profeesar Maraaraa Guddinaa hayyuu siyaasaa jabaadha. Paartiidha inni. Hayyoota kana keessatti hin daballu meedhiisa. Paartiidha jennu. Gaafa Oromiyaan nama taate Maraaraaf addufa Oromiyaa bulchuudhaaf. Nama seera beeku, nama waa'ee biyya sanii beeku, nama mootummaa 5-6 waliin nyaate. Jara kana lafaa qabdan. Takka jedha maaliif Maraaraa isinii kaase? Beekaatuma isinii kaase. Maraaraan hayyoota kana keessatti hin ramadamu. Inni paartiidha. Garuu gaafa bilisummaan argamte hin rakkanu jechuu kiyya. Sii gala Oromoo maaliif san kaasee sanumaaf amma immoo warra badhee irratti gara hiriira baasuutiin akka kaleessa Jawaar Mohaammed isinii taaggalaa turetti bifa miidiyaa addunyaa irratti dhufuudhaan Aljaziiraa miidiyoota garagaraa irratti dhufuudhaan akkasumas miidiyaa Oromoo irra dhufuudhaan duula hiriira garagaraa qindeessuudhaan Oromoo kakaasuu keessatti gahee Jawaar kaleessa taphate hayyuu akkasii barbaadaniini ka Oromoo bakka bu'ee sochoosu isinitti himuudhaaf deema. Dhugaan itti amanuu isin barbaachisa waan ani isiniin jedhu kana. Ani sabatti soba isinitti himu. Tokko Tsaggaayee Araarsaa. 2 itti aanaa haftee. 3 Profeesar Iskeel Gabbisaa. 4 Dr. Heenok Gabbisaa. 5 Awwal Qaasim Aloo. 6 1000 jira. Profeesar Mohaammed dabalatee haga Zilaaqii sii deemuu danda'a.
jarri kuni nama dubbii jaraa guyyaa takka gurra kee jala taruu hin qabnedha. Warri amma qaasii dhaye kuni warra sakandii takkaaf jechi jaraa gurra kee jala miliquu hin qabnedha. Iskeel gabbisaa tuffachuu hin dandeessu. Sihii miti Jawaar Mohaammed mana hidhaa jiru osoo iskeelii carraan kennin guyyaa takka dubbatee hin beeku. Dhugaa jirtu si fatalaayisuu dhufeera. Si gala si miti si waa'ee har'a siyaasaa jalqabduu miti Jawaar Mohaammed Tigree rarraasee lafaan dhaye sun osoo iskeelii carraan kennin dubbatee hin beeku. Araarsaalleen akkasuma Dr. Araarsaan itti aanaa haftees akkasuma Dr. Heenok Gabbisaas akkasuma jarri kunis ammoo waadaa keenyaannu ati hayyuu kennatu hidhame ati goota kennatu hidhame waadaa ati qabde galmaan kenna mana fudhannee sin gannu kondominiyoomii fudhannee sin gannu qulfii makiina Abiyyii fudhannee sin gannu ambaasaadara magaalaa takka taanee sin gannu jedhanii Jawaariif jecha garraa Oromoodhaaf falmaa jiran. Iskeel Gabbisaa, Tsaggaayee Araarsaa, itti aanaa haftee Dr. Heenok Gabbisaa, Dr. Awwal Qaasim Aloo, Profeesar Muhammad kumaatama siilaakkaa wallahi Yaayyaa Bashiir. Si galee Oromoon nama qaqqaalii qabdi nama qabu jechuuf hin dandeessu ati. Nama karaa ani bahu natti mun qabu jechuu hin dandeessu. Yoo gurri kee hin dalayne, yoo sammuu keetiin hin beekne, yoo itti fayyadamuu hin dandeenye sun rakkina keeti. Iskeel nama osoo barbaade ambaasaadara biyya takkaa ta'e Abiyyi Ahmad waliin biyya san jijjiiruu danda'udha. Tsaggaayee Araarsaa nama osoo barbaade iddoo fedhe taa'ee Abiyyiidhaan waan barbaade geggeessuu danda'udha. Itti aanaa haftee osoo aangoo barbaade nama bakka fedhe taa'ee ambaasaadara ta'ee waan fedhe Abiyyi hojjechuu danda'udha. Godhee san birriif jecha si ganee, manaaf jecha si ganee, qulfii makiinaatiif jecha si ganee, ambaasaadara magaalaa takka ta'uuf jecha si ganee, magaalaa takkarraa xayyaara yaabbatee magaalaa takka seenuuf si ganee. No, ani Oromoodha jedhe. Ani kaayoo Jawaariin jijjiiru jedhe. Ani kaayoo Haacaaluu irraan dabu jedhe. Birrii nomaa naan gootu saba kiyya caala jedhee seenaa jimjimoo dubartii keessa jabdu. Ani warra dhiiraa akkanuma maqaa isinii dhahe seenaan isii waan biraati. Isiin ka jirtu konguransii Ameerikaa keessa kaleessallee Oromoo dalagaa turte ka isii gaafii hin qabu. Hayyoota warra dhiiraa keessaa namni baay'een garasii fudhatan. Seenaan jimjimoo konguransii Ameerikaa keessatti waan addaa hojjetti ka isii dhiisa. Warra hayyoota Oromoo jettaniini kaleessa Jawaar waliin dalagaa ture. Jara afran kana Awwal Qaasim Aloo ani bifa kiyyatti akkamii fudhatte waan jettan akka Dr. Tedros Adaanee sanitti fudhadha. Dr. Tedros Adaanee jechuun namicha dhaabbata fayyaa addunyaa kana jechuudha. Ka gaafa Abiyyiin Ahmad muummicha ministeeraa ta'ee badhaasa Noobilii fudhachuudhaaf dhufu addunyaan haasofsiifte. Awwal Qaasim Alooti. Awwal jechuun nama akkasiiti. Nama waan ilaalamee Oromoodhaa ta'uu irratti addunyaan gaafatte waan bareedduu lafa nuu kaa'u keessaa isa tokko. Iskeel Gabbisaa itti aanaa haftee Dr. Tsaggaayee Araarsaa, Dr. Heenok Gabbisaa, Profeesar Muhammad dabalate nama baay'eedha amma namni maqaa isaanii hin dhayin. Jarri kuni warra Oromoo hiriira waamuu keessatti, Oromoo karaa qajeelchuu keessatti, Oromoo karaa deebisuu keessatti, qabsoo Oromoo fuulduratti akka deemu godhuu keessatti Oromoo akkanatti qajeelchanii kanatu sirrii miti yoo akkana goone xilaata cabsina yoo akkana goone injifanna jedhanii warra nuun baasanii nu galchan keessaa jarri kun isa tokko. Haga Yaayyaa Bashiiriin bahutti jechuudha. Sababii malee waan kana isin hin finne. Wallahi sitti malaal itti aanaa haftee tuffattee abadan hayyuu feete fiduu hin dandeessu. Iskeel Gabbisaa tuffattee hayyuu feete fiduu hin dandeessu. Tsaggaayee Araarsaa tuffattee hayyuu feete fiduu hin dandeessu. Awwal Qaasim Aloo tuffattee hayyuu feete fiduu hin dandeessu. Afaan Ingiliffaa yoo ta'e akka bishaanii, Amaariffa yoo ta'e akka bishaanii, Oromiffa yoo ta'e akka bishaanii, barumsa yoo taate akka bishaanii, sammuu ta'uu irratti waa hundaan warra bilchaateedha. Sii gala Hangaasaan Ibraahim nama arrabsuudhaan mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa ta'e. Sii galaa mi jiran isin warri Iskeel Gabbisaa tuffachuu barbaadan Hangaasaan Ibraahim Jawaar arrabsuu qofaan mana maree bakka bu'oota carraa paarlaamaa biyyattii keessa seenuu argate. Barumsa takkan qabu ABCD hin beeku. Waan takka shuuf nuti ammoo nama akkanatti hayyummaa qabu nama barumsa qabu kana tuffattanii hayyuu biraa lafaa baasuu barbaada. No. Asirratti dhaamsi kiyya keessa dhumaati. Jara kanatti fayyadamuu qabnaadha. Kana booda hoo jarri kun hojii isaanii jalqabanii jiran. Roodmaappii jedhanii dheengadda pilaanii Oromoon ittiin deemuu qabu lafa kaan irratti jajjabeessuu tumsuu fi dirqama keenya. Hayyuu biras lafaa baasuu hin dandeessu. Jarri kun warra kaleessa Jawaar waliin wayyaanee jiiseedha. Har'a sabiyyii jiisanii bara. Maal barbaadda Oromoo kana caalaa? Iskeel Gabbisaa itti aanaa haftee Tsaggaayee Araarsaa Awwal Qaasim Aloo Dr. Heenok Gabbisaa godhanii Abiyyii lafaan gayan. Jaalattee jibbitee anatu siin jedhe dhugaa jirtu siif hima. Lafaan gayanii jiran akkuma kaleessa wayyaanee cabsan Abiyyis cabsan jara kanatu cabse Abiyyi. Akka itti cabsan sitti himaan. Gaafa Iskeel Gabbisaa dhaqee hiriira Tigree waliin bahu tokko Iskeel Gabbisaa Tigreedha jedha. Gaafa Dr. itti aanaan haftee dhaqee miidiyaa Tigraay irraa dubbatu tokko itti aanaan haftee Tigreedha jedha. Garuu Abiyyi Ahmad
mataan isaa asiin olii hiikkatee asiin addaan bahee fanadda'ee waan godhuu fi waan dubbatu wallaale. Siyaasni kana caala hin jiru. Jawaar kaleessa wayita wayyaanee jiisu miidiyaan amaaraa isaatii dabalatee wanni amaarri qabdu marti akkanatti TV Jawaar jalaan ta'anii Jawaar intervii godhaa turan. Firummaa qabnaa nu amaaraan. No siyaasa tokkasi wayyaanee cabsuudhaaf goone yeroo san. Har'a hoo kan lolaa jiru amaara. Amaara cabsuuf maal ta'uu qabanu? Siyaasa jarri kun fayyadaman kana laa. Kanaaf nama bilchaataa qabna jechuu kiyya. Sii galee wayita iskeel gabbisaa achitti ba'u tokko tokko siyaasa hin beekne ijoolleen siyaasa hin beekne hirrifatu garuu ergaa guddaa qaba warra ergaa guddaa. Shuuf warra Abiyyi Ahmad dhukkee itti kaasee waggaa takka keessatti lafaan ga'e keessaa itti aanaa haftee iskeel gabbisaa warroota OMN gaazexeessota OMN isinillee asuma keessa jirtan dhiifama naa godha gaazexeessota OMN hayyoottan Oromoo warroota akka Yaayyaa Bashiir pilaanii kaa'uudhaan itti aanaa haftee iskeel gabbisaa nyaatanii jiran Abiyyi Ahmad hinjifatanii jiranis bakkeen ga'uudhaaf mataa itti hidhuudhaafis rood maappii jedhanii akka ati itti hinjifattu lafa sii kaanii jira. Wallaahi wanni kanaa olitti hojjetamu hin jiru. Gaafa gadi ba'e Jawaar sanatti hima dhugaa godhee jarri kuni waan isaanii irraa eegamu oli hojjetan siin jedha Jawaar. Deebii kana Jawaartu nu deebisa yoo lubbuudhaan jiraate. Siigalee Oromootiyya hayyuun ati qabdu jaruma kana jabeessi. Kabiraa ganaa yuunivarsiitii keessaa fiddee bakka jara kanaa buusuu hin dandeessu. Jarri kun waggaa 27 wayyaanee jiisuu keessatti siif haajaa turan. Waggaa 3 Abiyyi dhufetti hangaasaa gadii miti. Jaafar Aliiti gadii miti. Ahmad Maalii jettan kana gadii miti. Hunda isiitiyyuu oli. Hangaasaan paarlaamaa seenee iskeel gabbisaa hangaasaa gad ta'uudha yaadii yaadda akkasitti. Tokko tokko bara Oromoon tuni bara rakkoon keessan kana bara. Waa xiinxalluu hin dandeessan. Xiinxallaa anatu isiniin jedhe. Iskeel gabbisaa Abiyyi kuffisee jira. Girmaa guutamaa qabsorra jira bosona seenee galata qaba. Yaa ani hayyuun isiniin jechaa jiru warra miidiyaa addunyaa isaan affeere hundarra dhufuudhaan rakkoo Abiyyiin dalagaa jiru fatfat godhee lafa naqe. Jara kana maqaa saniif isinii kaase. Iskeel gabbisaa xaanaa haftee isinis OPDO'dhaaniin araaramna jettanii yaadduree laata. Ani isin faana jira. Yoo isin OPDO'ttiin araaramna jettan dogoggortanii jirtan isiniin jedha garuu isiniin ala bahuu hin danda'u. Hin jettan isinillee san abdii qaba jedhee yaada. Kanaafi Oromoon jara kanatti amanuun dirqama keeti. Waan isaan fidan jala deemuun dirqama keeti. Jara kana jabeessuun dirqama keeti. Kana caalu wallaahi fiduu hin dandeessu. Waan dhuguma siima Oromoo. Abadan. Ati yoo jara kanan kabajiin Jawaar illee waan hidhaa jiruuf malee hin kabajju jechuu beeki. Si galaami. Yoo har'a iskeel gabbisaan kabanye itti aanaa hafteen kabanye Tsaggaayee Araarsaan kabanye Dr. Heenok Gabbisaa Yaayyaa Bashiiriin kabanye Profeesar Muhammadii fi warroota maqaan dhoyne warra akka seenaa jinjimoo kanneen warra Oromoodhaaf hagammaa dhama'aa jiran. Awwal Qaasim Aloo dabalatee yoo jara kanaaf kabajaan kennin Jawaarii somaidhaa jiruufi malee hin kabajan jechuu kiyya. Wanni jarri kun jedhan godhaa jiran tokkochi badaa miti. Abiyyi kuffisuudhaaf waan Abiyyi aarsu dalaguun dirqama keeti. Abiyyi gubuudhaaf waan Abiyyi ittiin mataa sochooftu dalaguun hojii keeti. Kanarratti hirmaatan iskeel gabbisaa fa'a. Yaayyaan Bashiir fa'a. Itti aanaa haftee fa'a itti milkaa'anii jiran. Abiyyi lubbuu yoom keessaa baati jennee eegaa jirra. Yoom biyyarraa baqata jennee eegaa jirra. Maal barbaadda kana caalaa? Hayyuu biraat akkas hin barbaachisu. Hayyuu siyaasaa jara kana qabna. Ajajaa waraanaa jara kana qabna. Sitti madagayi. Iskeel gabbisaa aangoo wayituu marroorraan eegu. Itti aanaa haftee aangoo wayituu marroorraan eegu. Yaayyaan Bashiir aangoo wayituu marroorraan eegu. Oromoon isaan jaalatee jira. Hayyuu kiyya jedhee itti amanee jira. Hin kabaja. Bakka isaaf qaba. Marroos lolaa kiyya jennee itti amannee jirra. Bakka isaaf qabna hin jaalanna hin deeggarra. Hayyoota kennas nutu jaalate nu hoogganuu danda'u. Waan isaan jedhan jala ni yaana. Kanaaf muudamni marroon hayyoota Oromootii kennutu akkas hin jiru. Gahee isaanii baachaa jiran ammoo waan isaanirraa eegamu gochaa jiran ta'anii ilaalaa hin jiran marroodhaan hagana takka waliin morman. Qabsootti jirta biyya keessaa qabsaayi nutis asii waan dandeenye godhaa jirra dhumate yoo iskeeliif marroo mormii jidduu jiraate natti himi. Gaafa san iskeel gabbisaa dura dhaabachuu dandeenya. Itti aanaa hafteetiif marroo jidduu rakkoon jira natti fidi hin jiru. Allaqee wanni barbaaddu kana caalamaa inni. Osoo jarri kun hujii marroon godhaa jiru sirrii miti jedhe iskeel gabbisaa. Osoo itti aanaa haftee dhufee hujii marroon itti jiru sirrii miti jedhe. Osoo Awwal Qaasim Aloo dhufee hujii marroon itti jiru sirrii miti jedhe. Gaafa san jara kana dogoggortanii dhaabadhaa jennaan. Har'a meeti rakkoon? Where is problem?
rakkoon takkas hin jirtu jechuu kiyya. Itti aanaa haftee iskeel gabbisaa marroo irraa wanni eegan hin jiru. Rood maappii lafa kaayanii istiraateejii lafa kaayanii karaa kanaan deemna karaa kanaan injifanna ijaaramuun dirqama tokko ta'uun dirqama ka bosona jirus quba qabaachuun dirqama tumsuufiin dirqama asittis wal jabeessuun dirqama jedhanii iddoo mararraa uummata Oromoo ijaaranii waan hagana ga'u dalagan ulfaadhama jennaan malee wanni biraan jennu kanaaf jaran hayyuun keessan jara kana ka tuffatte mammaa isa san sii mammaa kalaan warri hayyuu Oromoo tuffattu namichatu jedhan gaangee yaabbatee deema jedhan tokko dhufeet maali aboo gaangee maxaana yaabbattee deemtuu jedhan jedha maxaana beektanii gaangee maxaana jechuun gaangee zinnaartuu fi gaangee gufguf jettuu jirata akkanatti deemtu akka gaarii hin beektanii gaarii gaangee makooraan yeroo ati yaabbattu akka gaariitti guf jettu takka jira sun maxaana jedhamti gaangeen zinnaarri ammoo akkana gooti ilaali deemsasi beektanii gaangeen zinnaarri irra 100 hin bitamtu Itoophiyaa keessatti warri gaangee yaabbattanii beektan akkana gooti guyyaa sargii aadaa Oromoo keessatti gaangee akkasiisan maraxanii mushurraa yaabbachiisan. Mammaa isa kanamaaf sii mammaakee warri hiskeel hayyuu kiyyaami jettu warri tsaggaa'ee araarsa hayyuu kiyyaami jettu warri itti aanaa haftee tuffattu Qaasim Dr. Awwal Qaasim Aloo Yaayyaa Bashiir seenaa jimjimoo hayyoottan Oromoo kanatti amanuu diddu ati akka mammaa isa namichi gaangeen maxaana jedhee yaabbateen deebiin isaa maal ta'e nama harreen qabnetu gaangee namaa tuffataa taate dubbi harreen qabu beeka wadala harreen qabu gaangee maxaana yaabbattee deemtaa jedhaan isin deebiin keessan akkasi akkasitti madaalutu isinirra jira jalqaba waan dalagaa jirtuuf laali waan harkaa qabduuf laali waan ittiin hayyoota kana tuffattuuf laali kana caala wanni sitti hin jiru jarri kun hayyuu keeti jaalattee jibbitee warra kaleessa hayyuu kee waliin qabsoo jalqabe warra har'as hayyuu kee waliin jiru tumsuufiin duratti dhaabbachuun waan isaan jedhan jala deemuun dhaga'uun gurra kennuufiin dirqama yaa namni dogoggora bakka isaan balleessanitti isaan illee qajeelchuu dandeenya garuu hagarraatitti badii takka dalaganii hin qaban waan Oromoodhaaf burjaaja'uu malee waan Oromoo irratti dhama'uu malee waan badaa takka irraa agarree hin beeknu kanaaf Oromoo dhaamsi kiyya ijoon har'aa kanniini hojiitti hiikadhu marroo jabeessi jaarsummaa wanni jedhu jiru OPDO karaa qabuun dirqama kenna Oromiyaa dhuunfachuun dirqama kenna tana marrootti naa hima tana marrootti dhaamadha dippiloomaasii alaa iskeel gabbisaa itti aanaa haftee tsaggaa'ee araarsaatiif dhaamadha Oromiyaa dhuunfachuu ammoo marrootti dhaamadha gammachuu abbooyyeetiif dhaamadha jaalsanyiitti dhaamadha girmaa guutamaatiif dhaamadha ustaaz Kamaal Hebootiif dhaamadha ijoollee qaqqaalii ilmaan Oromoo waraana adda bilisummaa Oromootiif dhaamadha ta'alaa ammoo har'a maqaa isinii dha'e kanatti dhaamadha namni martuu hojiin isaa waladda jechuu kiyya